isheenis akkuma allaattota biraa bararuu ni dandeessi. Koola qabdi waan taateef. Garuu ilmaa yoo dhalte guddifachuu hin dandeessu. Halkanii guyyaa gaddite dukkanaan jiraatti. Isheen urunguudha. Maal nuti hoo urunguudhaare. Ashamaa harka fuunee akkam jirtuun kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Miidiyaan walabummaa Oromiyaa gurraaf haaraa isinii ta'uu mala. Waa'ee kana gara xumuraarra itti deebinaa. Amma ammootu gara dubbii manaa baaneefittiin isin ceesisa. Ammallee turtiin keessan harfaana haa ta'u. Oromoo fi Oromiyaan erga gabrummaa sirna impaayerii Itoophiyaa jalatti kuftee waggaa 150 dabarfattee jirti. Oromoo fi Oromiyaa kan sirna kana jalatti kuffise jallaanu keessaa bahe malee jabina diinatii miti. Jallaanu keessaa bahe qabachuudhaan dantaadhaan sobanii aangoodhaan sobanii bifa hin taaneen moogomsanii riqichaa fi ulee godhatanii saba bal'aa kana cabsanii waggaa dheertuudhaaf irra jiraatan. Karaaleen ittiin duulan sabni kun akka tokko tahee irree hin qabanne afaan faajjessuudhaan addaan burjaajessan. Kana keessatti burjaajii kanaaf shoora guddaa kan taphatan jallaanu keessa bayanidha. Sabni tokko yeroo gabroomu saba qofaa miti, wantoonni sabni sun qaban guutumatti wajjin gabroomu. Mallattooleen gabrummaa mul'isan jalqabarra afaanii. Afaan namaa ni gabrooma. Afaan saba tokko erga gabroomsanii afaan san ni ukkaamsu. Lafaa balleessan. Afaan barnootaan taasisan. Afaan hojii fi afaan ittiin haasanii walii galanillee hin taasisan. Afaan san ukkaamsanii dirqamaan afaan ofii barsiisuun bakka buusanii afaan biraa alagoomsanii fudhachiisan. Kan biraa ammoo aadaadha. Aadaan saba sanii, aadaa fi duudhaan saba sanii bifa inni qaburraa irraa jijjiiranii aadaa ofiitiin bakka buusan. Fakkeenyaaf aadaa fuudha feerumaa, aadaa boo'ichaa fi kanneen kana fakkaatan aadaa isaan fakkaatuun bakka buusanii aadaa sabaa muquqqoolanii saba harkaa baasan. Inni biraa seenaadha. Seenaa sabaa, seenaa gaarii ture gara bushaa jijjiiranii seenaa bushaadhaan galmeessuun kan isaanii busheessanii sheenaa bushaayaa isaan barsiisaa, sheenaa bushaayaa isaan fudhachiisaa, dhalli itti aanu akka seenaa bushaayaa baratu, akka seenaa warraaf mijatu baratu taasisan. Kan itti aanu biyyaa fi biyyoodha kan gabroomu. Biyyeen biyya saniillee hanga fe'amtee biyya biraatitti geeffamuu geetti. Kana qofaa miti kan biyya san keessatti irra qubatee abbaan biyyaa jirullee abbaa biyyaa lafa barbaadan, lafa akka magaalaa, lafa gagabbataa, lafa jireenyaaf mijaa'aa ta'e irraa dhiibuudhaan, irraa buqqisuudhaan abbaa biyyaa bakka itti gatanii biyya san ufii dhufanii irra qubatuudhaan abbaa biyyaa of taasisanii biyya san dhuunfatan. Afaan, seenaa, aadaa fi biyyaa fi biyyoolleen akkasitti cabxee alagoomti. Kana qofaa miti maqaan naannawaallee, maqaan magaalaallee, maqaan iddoolee garagaraas afaan isaaniitiin akka isaaniif tolutti seenaa isaanii fakkeessuudhaaf ni moggaasan. Akka fakkeenyatti yoo kaasne Adaaman Naaziriit, Ciroon Asaba Tafarii, Finfinneen Addis Ababaa fi kanneen kana fakkaatan maqaalee lafa gurguddoo, lafa bebeekamtuu akkanaa tana maqaalee irraa jijjiiruun isheellee fudhatan. Sabni Oromoodhaa gabrummaa kana takkaatu jala hin ciisne. Jaarraa tokkoof walakkaa kana osoo falmuu akaakurraa abaabutti osoo dabarsuu har'aan ga'e. Waggaa 150 guyyaa itti nuti cabne jennee kana himannu gootonni yeroo san turan keessa mee tokko haa kaasu. Leenjisoo Diigaa. Leenjisoo Diigaa kaayyoo takka qabate. Kaayyoo birmadummaa biyyaa, biyyi tiyya birmadummaanis haa eegamu, biyyi tiyya daangaanis hin sarbamin kaayyoo jettuun qabatee diina biyya usaatirraa osoo faccisuu gara waggaa 8 erga diina dura dhaabbatee humna jabaa fi barnootaan deeggarame meeshaa ammayyaatiin guutame kan waggaa dheeraa irratti dalagameen jallaanu keessatiin dabaalamee waggaa 8 booda ilmaan komandoo cabxe. Ilmaan afran qal'oollee isaan faana calii calanqootti calte.
Godaannisni gurguddaan akka aanolee fi calii calanqoo, dhumaatii tuulamaa fi dhumaatii walloo kan irraanfatamuu miti sammuu Oromoo keessa. Yeroo hundaa'u godaannisa fuularraati. Godaannisni fuularraa daawwitii dura dhaabannaan namarraa mul'ata. Godaannisni harkarraa yeroo irraa yerootti yoo sochootu harka keerraa sitti mul'ata waan ta'eef jecha godaannisa alagaan godaannisa nutti godhisan tasumallee Oromoon hin irraanfatu. Kanaaf gaa akaakurraa abaabutti as dabarsinee hanga har'aatitti geenne. Kanaaf gaa hayyoonni fi gameeyyiin keenna gabrummaa heddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna jedhanii nuun gayan. Kaayyoon Oromoodhaa kaleessallee kan ture Itoophiyaa dimokiraatessuudha miti. Kaayyoon Oromoodhaa kaleessallee hayyoonni Oromoo gootonni Oromoo kan manaa bahanii itti wareegaman Itoophiyaa dimokiraatessuu miti. Waaqoo guutuu Itoophiyaa dimokiraatessan jenne Oromiyaa irratti diina natti dhufe ofirraa kaasee Oromiyaa kabachiisa jedhe. Elemoo qilxuu kan diinni akka du'u dhukaasee ajjeesee agarsiise diina natti dhufe biyya tiyyarraa baasa malee Itoophiyaa dimokiraatessa hin jenne. Garuu qabsoon teenna namni galaanni nyaate waan qabatu hoomacha qabata waan ta'eef jecha waan qabannu dhabnaan bitaa fi mirga namuu kada itti fakkaateen qabsoo gaggeessaa turre. Qabsoon gartokkeen adda bilisummaa Oromoo jedhee bilisummaa Oromiyaadhaa fi walabummaa Oromiyaa gartuu hawwatu ture. Gartuun biraa ammootu gartuu karaa nagaatiin qabsaa'ee biyya Itoophiyaa dimokiraatessinee sabaa fi sablammii wajjin jiraanna jedhutu ture. Biyyi Itoophiyaa Oromoodhaaf maali? Oromoon biyya Itoophiyaa irraa fayyadame moo itti miidhame? Kanallee mee gabaabsinee wajjin haa ilaallu. Seenaa tokko tokkoo fi wantoota tokko tokko irraa yoon argeen hubadhu baay'ee na ajaa'iba. Itoophiyaa nutu ijaare, Adawaallee nutu dhaqee itti cabse, Itoophiyaallee nutu warra wajjin bu'uurse warri jedhanii dhaadatan tokko lama miti. Namoonni seenaa kanarraa dhaalanii seenaa kana fudhatanii seenaa kana nama barsiisanillee hedduudha. Garuu kana hin fudhannu. Kun dubbii dhugaatii miti. Oromoon osoo Itoophiyaa biyya san wajjin ijaaree maaf keessatti harmi irraa ciramaree aayyolee harma lafatti aanan lafat naqanii osoo Itoophiyaa san Oromoon biyya san wajjin ijaaree Oromoo maaliif harki muramee dhiini haroo guutere? Deettuun garaa ulfa garaa jiru deettuun dhalatee lafa jirtu malqaqqarra miilan ejjetanii kan garaa jiru ammootu dhiiratu dhalata jedhanii garaadhaa ulfa baasuudha turan. Itoophiyaa akkasiisan wajji bu'uursineeree walqixxummaa nuti barbaannu santu akkasiitiiree. Osoo Oromoon Itoophiyaa biyya san wajjin kan bu'uursu taate Oromoon walakkaa biyyaatitti biyya ofiit irratti biyya ofii bu'uursisan keessatti akkasiin ta'u ture. Kanaafuu Oromoon biyya san waliin Itoophiyaa hin bu'uursine. Fakkeenyaaf gootota tokko tokko akka Baalchaa Abbaa Saafoofaa kaasanii waan gaarii hedduu irraa dubbatan. Asirratti namni keenya kan hubatu qabu. Baalchaa Abbaa Saafoofaa lafa irra qabsaan sanitti Oromoodhaaf qabsaa immoo Itoophiyaadhaaf qabsaa'an. Booji'anii qabsaayan immoo booji'amanii qabsaayan. Booji'amaan yeroo kamuyyuu bakka warri isa booji'e lolchiifatetti hin lola. Waa'ee kanaa yeroo biraatti bal'inaan qabadhee irratti dhiyaadha. Amma ammootu karama yaada dhufeetti fardannaan guulee kararraan bu'ee itti isiniin deebi'a. Uummanni Oromoo roorroo waggaa hedduuf irra jiraate kana kan hangaadhaa bakka iyyuu mucucaatee kuuf kana tarsiimoolee qabsoolee karaa nagaatilleen karaa qawweetilleen yaalamtee mucucaataa ooltu kana kan Oromoon ilmaan isaa itti gabbaree diinaaf kennu kana kanaaf furmaatatu barbaachisa. Furmaata barbaachisu san qabannee dhufne. Turtii gabaabduu booda walitti deebinee jirra. Eeyyeni furmaata barbaachisu san qabanneeti dhufne. Wanni Oromoon kufeef. Qabsoon karaa nagaatiin deemaa dhuftee hanga takka calancallii mul'ifte. Ilmaan Oromoo kumaatamaan itti gabbarsiiste, lafee Oromoo kumaatamaan itti cabsiiste, gootota qarree daa'imaa fi xiqqaa fi guddaan hedduu mana hidhaatitti itti gabbarsiiste dhiigan argamte sun wanni deebitee harka diinatti kufteef Oromoon dabee siyaasaa ijaarrate hin qabu ture. Sonaawaa jechuudha.
caasaalee biyya keessatti diriirfatu kan damee siyaasatiin hin qabu ture. Damee dinagdees hin jiru ture. Dippiloomaatiksiidhaan hin ijaaramne. Raayyaa akka biyyoolessaatti hin ijaaranne. Hanqina kana qabaatuudhaan Oromoon waan harkaan gayate dabarsee ormaaf laatee har'am tanallee Oromoon akka waggaa 150 sanitti deebi'ee dhiitamaa gabroomaa jiraataa jira. Kanumarraa ka'uudhaan gootonni Oromoo qabsaa'onni gameeyyiin hayyoonni lafarraa walitti dhufanii erga yeroo dheeraa marii fi qorannoo gaffagoo taasisanii booda ummata kanaaf kan furmaata waaraa ta'uu danda'u waan tokko qabatanii as bayan. Wantichi sun waltajjii walabummaa Oromiyaati. Waltajjiin walabummaa Oromiyaa gaaddisa tokko kan Oromoon jala taa'ee waltajjii tokko jalatti caayaa tokko jalatti diina irratti fuulleffatee madaa dabrirraa baratee kan dhufuuf ammootu itti yaadu. Waltajjiin walabummaa Oromiyaa hayyoota fi qabsaa'ota gameeyyii akkasumas beektota addunyaarra jiranii kan hundeeffame qabeenya fi waan barbaachisu hunda guuttatanii akka dhaabatti ijaaramanii saba kanaaf wabii ta'uudhaaf dhaabbatanii halkanii guyyaa hojjetuudhaaf waadaa galanii as bayanii jiran. Hanqina amma dura jiru madaalanii qorannaa jabduudhaan kan mirkaneessan amman tana ammoo sanirra dhaabbatanii dameelee siyaasaa, dameelee dinagdee, dameelee waraanaa fi dippiloomaatiksii biyyoota addunyaa garaagaraa waliin kan hidhata jabaa qabu kan gara fuulduraatti illee itti fufiinsan deemu kan tahe qabatanii waan hunda haala mijeessanii sochii isaanii eegalaniiti jiran. Kana qofaa miti. Sagaleen isaanillee akka ummata bira geettuuf miidiyaalee mataa isaaniitiin banatanii nu biraan ga'anii jiran. Miidiyaan isaanis miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Miidiyaan walabummaa Oromiyaa dhaaba kana qofarratti osoo hin ta'in walabummaa Oromiyaatiif kanneen cichan hunda hammatee guutuu Oromiyaatitti yaada wal fakkaataa Oromoo fi Oromiyaa caayaa tokko jalatti walabummaa Oromiyaatiif tarkaanfachiisuu danda'u irratti kan hojjetudha. Miidiyaan kun keenyaa keessanii. Karaaleen miidiyaa kanaa fi waltajjii walabummaattis argattan marsaaleen weebsaayitii akkasumas sooshaal miidiyaa garaagaraatiin qophaa'eeti jira. Oromoodhaaf kan barbaachisu jaarmaya. Oromoodhaaf kan barbaachisu ijaaramiinsa. Ijaaramiinsa kaayyoo tokko qabu. Ijaaramiinsa mul'ata tokko qabu. Mul'ata tokko yoo hin qabaanne, kaayyoo tokko yoo hin qabaanne har'allee yaada fajaajayaa fi Itoophiyaa dimokiraatessina yoo jenne dimokiraatawuu wayituu hin jiru. Akkuma ammaa kanatti akkuma barrootan dabraniitti mucucaannee kufna. Diinni diinuma. Kaayyoo abboota keenyaa kaayyoo abboonni keenya manaa bayaniif kaayyoo jaallan irratti wareegaman san qabannee galmaan ga'uu dirqama. Kaayyoo jennaan waa tokko na yaadachiise. Warri har'an tana nurratti geeraru harkuma keenya achi kennee jallaa keenya qabatee warri nurratti geeraru የአባቶቻችን ታሪክ እንደግማቸዋለን እንጀራቲ jiran afaan warraatiin. Seenaa abboota keenyaa irra deebinee daballee irra deebisnaa jechuun fakkaata. Nuti hoo seenaa abboota keenyaa seenaa hayyoonni keenya kaleessa nuu dhaamanii gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna jedhanii nuu dhaaman san seenaa san haaromsuu hin dandeenyu. Eeyyeen tolchineetti haaromsuu dandeenya. Uummanni Oromoodhaa guutuu Oromiyaatirraa guutuu addunyaatirraa afaan tokkoon harka tokkoon yaada tokkoon kaayyoo takka yoo qabate diinni kamuu akka Oromoo cabsuu hin dandeenye ifaan ifatti jala murreeti dubbatu dandeenya. Kaayyoon kaleessa manaa baaneef adda bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa maqaa jettu malee maqaa biraa goonni Oromoo qabsaa'e kamuyyuu dhayatee manaa hin baane. Itoophiyaa keessatti hidhamnee keessatti fannifamnee akka hattuudhaa guyyaa adiin maatii fi biyyaa fi biyyee teenya irratti maatii keenya duratti irratti fannifamne sun Itoophiyaa nuti dimokiraatessinee sabaaf sablammii wajjin jiraannu sanii miti. Sabaaf fi sablammiin yoo barbaadan eenyummaa keenya kabajanii biyya keenya irratti haqummaa keenya murteessanii nu wajji jiraachuu danda'u. Yoo kanan taane Oromoon akka biyyaatti akka sabaatti akka biyyaatti uf ijaaree jiraachuudhaaf ni danda'a. Kanaaf jecha uummanni Oromoodhaa caayaa tokko jalatti gurmaa'ee jiraachuun
dirqama. Waltajjiin walabummaa Oromiyaa kallattii takkatti kan uummata Oromoo luuccessu waan ta'eef kanneen gara waltajjii kanaa dhufuu barbaadan, kanneen yaadni keessan yaada waltajjii walabummaa Oromiyaatiin wal fakkaatu, kanneen yaadni keessan Oromiyaadhaaf, Oromoodhaaf waan gaarii hawwitan, kanneen Oromoo akka sabaatitti ijaartanii akka biyyaatitti ijaaruu barbaadan hundi keessanuu waltajjiin walabummaa Oromiyaa harka lamaan banee anaa dhufu jedhee isin simata. Wanti tokkoo fi tokko qofa wanti ammantana nu baasuu fi nu barbaachisu. Hundaa agarre bitaanis mirgaanis yaalle hundaanuu mucucaanne kufne ammantana kan nu barbaachisu kaayyoo jaallan irratti wareegaman hanga har'aas qabatanii abjuu godhatanii ittiin as gahan tana kaayyoo tana galmaan geennee walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu qofa waan taateef kaayyoo biraa filannoo biraa hin qabnu jenneeti amanna. Kanneen yaadan nu faana taatan isinillee gara waltajjii walabummaa Oromiyaatti isin affeerree jirra. Gadaan gadaa bilisummaati. Oromoon ni walaboon. Horaa bulaa.